السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا وضعت يوتيوب channel كي جلت أرجنتن welcome وردفتوتا يوتيوب حليم وجلت أرجنتن أكم جرتن وردفتوتا كيا الشمع هركفوني بكم جرتن مرتي على ذيك ساعة كابتا سونجنة إجا وردفتوتا كيا وروني يوتيوب channel كيا هارا وتاتنجرا يوتيوب channel كانت تبرماتي subscribe like comment gochuu akka nagatina maatii naaf taasiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya warroonni dura na jajjabeessaa turtanillee galatoomaa galan keessan guddaadha. Jaa ta'uu ammallee like sharein na jajjabeessaa na jabeessuun keessan isinii anaaf haamilee guddaa ta'a. Kanaafuu osoo nan ifannee YouTube channel kiyya akka na guddiftanii isiniin jedha. Egaa gama viidiyoo kiyyaatiin darbaa viidiyoon kan kee kaarra qabattee dhuftee maaliin jechuun keessan hin oolu. Viidiyoon kiyya kanarra qabadhee dhufee akkaataa furdinaa yookaan borcii akkanumaan garaan keenya cillee miti yeroo osoo nyaatiin turan ni qannasa. Yeroo homa xiqqoo nyaatan akkanumaan garaan guddatee garaan keenya kun akkanumaan nurra tara. Kanaafuu garaa keenya ka boqoo kanaa fi garaa keenya ka furdatu kana haala salphaa ta'een irratti wanta fayyadamnee balleessuun isinii qabadhee dhufe. Akkuma viidiyoo irratti argitan kana wanti an qabadhee dhufe faayidaan isaa maalii wanti yoo jettan loomii gimmaashii fi soogidda afaan leemuna mil akka jedhamudha. Bishaan laandii xiqqoo isnee qorra baasneetiniin burcuqqoo tokko qopheeffannee loomii itti naqnee yookaan soogidda maankaa xiqqoo isiitti naqnee soogidda diimaa osoo argattanii soogiddi diimaan bareeda. Maaliif akka dhibeellee fi nuun saaxilee soogiddi yoo baay'ate des naman jedhu. Kanaafuu maankaa soogidda tokko kan itti naqattanii itti fayyadamtanii hordoftoota kiyya maankaa xiqqishuu soogidda diimaa osoo argattanii bareeda. Yoo argattan itti fayyadamaa, yoo dhabdan soogidduma adii kana xiqqeessatii itti fayyadamaa. Guyyaa guyyaan osoo hin taane ji'atti yeroo tokko ji'aan osoo dhuyutanii itti fayyadamtanii faayidaa isaanii argitanii keessumaayyuu warroonni dhibee tiruu qabdan warroonni dhibee kalee qabdan irraa of eeggannoo godhaa. Maaliif soogiddi loomiin yoo baay'ate gaarii miti. Kanaaf warroonni fayya qabeessa taatan warroonni borcii isin rakkise itti fayyadamaa. Loomii bishaan qorra baasanii soogidda kun haaluma salphaan borcii akkanaa kana irraa balleessu haaluma salphaan soogiddaa fi bishaan loomii itti fayyadamuu qabna. Borciin kun yeroo dalagan yeroo fooqii baay'aan nama hargalchiisa, nama dadhabsiisa. Kanatti haala borcii garaa akkanaa kana isinirratti argamuun haaluma salphaan itti fayyadamtanii garaa keessan akka ofirraa qannaftan warroonni borciin akkanaa kun isin rakkise itti fayyadamaa. Ji'aan yeroo tokko itti fayyadamaa. Ji'ni tokko kennaan itti fayyadamaa. Maaliif guyyaa yoo itti fayyadamtan qaama namaa irratti miidhaa geessa. Kanaafuu akka isin hin miine ji'atti itti fayyadamaa. Waggaatti ji'atti itti fayyadamaa. Faayidaa guddaa qaba. Ammallee kalii hin beeytanii afaan oromootiin kalii jedhama. Isa itti fayyadamaa. Isa maankaa gimmaasha yoo guddate miidhaa waan qabuuf maankaa gimmaasha dubartiin ulfaatii fi dubartiin harma hoosistu akka ittiin fayyadamne warroota mana madaamii jiran kan borciin rakkiseedha. Dubartiin mana ofii jirtu ka ilmoo ofii hoosistu ka ilmoo garaa qabdu akka ittiin fayyadamne kun warra ilmoo garaa hin qabnee fi warra hoosisne ilaallata. Warri ilmoo garaa hin qabnee fi ilmoo harma hoosisne itti fayyadamaa isiniin jedha. Warri daa'ima qabdan warri garaa ulfaa ta'e akka ittiin fayyadamne maaliif bakka rakkoofsin irraan hin geenne warra borcii rakkise akkasii itti fayyadamaa isiniin jedha. Warri daa'ima qabdanillee garaa qabdanillee yeroo geessitanitti itti fayyadamuu dandeettanii. Maaliif jigaa kanallee daa'ima akka itti fayyadamne isiniin jedha. Dhaamsi kiyya warra mana madaamii keessa dalaguudha.
borciin nama rakkisu haala salphaa ta'een ofirraa balleessuu dandeenya. Itti fayyadama isiniin jedha. Yeroo ji'aan itti deddeebitanii itti fayyadamtan faayidaa jijjiirama baay'ee qaba. Maaliif itti fayyadamtanii yoo ilaaltan bu'aa isaa arguu dandeettanii. Namni loomiin gizee baay'ee bishaan illee baay'ee isaa dhuga. Loomii bishaan leetirii tokko itti naqattanii ganamallee garaa qullatti loomii gimmaashatti cuunfitanii bishaan xiqqoo qorra baaftanii yoo dhuganillee bareeda. Soogidda kanallee baakteeriyaa adda addaa kan garaa keenya keessa jiru qulqulleessee haaluma salphaan baasa. Itti fayyadamaa laala. Yoo jijjiirama argitan ji'aan itti fayyadamaa. Namoota tokko akkuma haala malee namallee garagara ta'e filanni wanti qaamni namaa wanti inni barbaadu filannoo isaa namni tokko yoo rakkoo qabaate tasmammoo dhabuun mala jijjiirama isaa itti fayyadamaatii laalaatii yoo isin fayyade sheer godhaatii namoota akka kanaa rakkataa jiran dabarsaa fi itti haa fayyadamanii. Doktorillee gizee baay'ee ni gorsaa loomii bishaan itti fayyadamaa jedha. Akkuma san loomii bishaan ganama garaa qullatti faayidaa baay'ee qaba. Akkuma irribaa kaanii burcuqqoo tokko yoo dhuganii bishaan illee ammallee baay'isanii yoo dhiqan kaalee kennaa fi namni mana namaa dalaguu waan ulfaatuuf waan humna ofii oliitti waan hojjetuuf namni miidhama hin dhabne hin jiru. Kanaafuu itti fayyadamaa. Soogidda ittiin baay'isina isiniin jedha. Maankaa xiqqishuu itti godhaati. Ji'a tokko dhugaa guyyaa dhugda rakkataa. Namni soogiddi das nama hin jedhu soogiddi. Maaliif hanga borciin kun bakka yeroo itti fayyadamtanii argitanii borciin kun isinirraa badee argitan ofirraa dhaabdanii haga faayidaa isaa itti fayyadamtanii jijjiirama argisiisaa jiramu hin jiru. Baakteeriyaa garaa keenya keessaa kana qulqulleesseetiniin baasaa jira. Achirratti ilaaltanii isinittuu mul'ata. Faayidaa yoo jiraate itti fayyadamaatii ilaalaatii. Hiriyoota keessan kabiraatillee itti dabarsaa fi sheer godhaa isiniin jedha. Nama fayyadamee illee haa taasisu inshaallah. Ani maaliif ofii keessaa itti fayyadamee kalee filamuu bishaan soogidda kana itti fayyadamee arge. Ani yeroo gabaabaa keessatti fayyadame ani kiiloo muraasa qannasee jira. Amma borcii akkanatti nama rakkisuuf illee hanga tokko qannasee jira. Maaliif yeroo yoo namni itti fayyadamu jijjiirama argisiisaa tiniin deema. Wanta kun jijjiirama argisiisaa deemee bakka itti fayyadamtee ilaalta hanga ji'a wassanamee tokko itti fayyadamaa laalaa jedha. Nama irra fayyadamee milkaa'uu nama rahaa taasisu. Fayyaan faaya rabbii fayyaan nuu haa kennu. Qaama jismii namaa ulfaatinaa fi hargansuu dadhabina yoo borcii qabaate nama dadhabsiisa. Dalagaa wajjin namatti tolu. Qaama keenya immoo balansii keenya eeggachuuf nu barbaachisa. Qaamni keenya yooma qal'ate wayyaa maaliif ulfaatiin nutti ulfaatee azaan hin godhu dalagaa namni dalagaa dalagu qaama isaa nyaata madaalamaa nyaata hin barbaachisne nyaata furdinaaf nama saaxilu irraa of qusachuudha. Hanga danda'ameen jechuudha. Nyaata muluu dhiisaa osoo hin taane keessumayyuu wanta akka jubnaa ammallee luka keenyallee soogidda bishaan yookaan kalii itti goonetini bishaan ho'aa luka keenya keessa kaayannee loon keenya yeroo tokko kan goggoguu kan dhufe akka lallaafuuf nu fayyada. Saniif isallee itti fayyadama isiniin jedha. Nyaata hin barbaachisne wantoota furdinaaf nama saaxilan irraa of qusadhaatii. Wantoota zayitii baay'atu irraa of qusadhaa. Ammallee wanta akka hamburgaa kanallee irraa of qusadhaa. Isa kanatu kanaaf nama saaxila. Irraa fayyadama isiniin jedha. Keessumayyuu ganama garaa qullatti yoo kaa'atan baduur shi'aa ka jedhamu afaan arabaatiin yoo sagalee dubbattan ol isinii baya. Ani googilii keessa seentanii ganama garaa qullatti loomii wajjin
daa'ima itti dabaltanii osoo yeroo